Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota WTV Obsee Gurbaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo waaqa isa jiraataa bakkumaaf haala jirtan irratti isiniif haa baay'atu jirtu jecha har'as deebi'ee dhufee jira. Maal qabattee dhufte Obseen jechuun keessan hin oolu. Wantan qabadhee dhufe duratti viidiyoo kiyyaaf wayin immoo chaanaala kiyyaaf haaraa warri taatan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Warroonni maatii kiyyan ta'an sabskiraayib godhaatii maatii kiyya ta'aa isiniin jedha. Akkasumallee warroonni maatii koo taatan irree sheer naa gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo immoo warri na gargaartanii warri na jajjabeessitanii sheer naa godhaa laayik naa godhaa asiin nageechan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Waaqayyo bara jireenya keessan eebbisu. Warroonni kaaniree maatii naa taa'ii wanta nani gadhiise kallattumaan akka isin bira ga'u laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jedha. Walaa jajjabeessinu wal jajjabeessuun aadaa keenyaa ta'u. Har'ammoo maal qabattee dhufte Obseen jechuun keessan hin oolu. Wantan ani qabadhee dhufee mudannoo micoota akka jechuudha. Hiriyaatiyyaa mudannoo ishii tokko natti himtee mee nama akka kootiif illee barumsa ta'uu danda'a. Anillee dubartiidha. Dubartoota akka kiyyaa kuni gola ormaa keessatti kan baay'ee dadhaban kan baay'ee uffisan waan jiraniif isaan ifirree barumsa ta'a. Nama tokkoof nama lamaaf yoo barumsa ta'e waan xiqqaa miti jettee yaada kana dubbadhu naan jette jechuudha. Innis maaloo jettanii mudannoo ishii waggaa 6 biyya Arabaa keessa mana madaamii hojjechaa turte jechuudha. Kontiraataa abbaa manaa biyyarraa qabdi. Qarshii ishii waggaa 6 maatii ishii dhiistee abbaa fi haadha obboleewwan dhiistee karuma isaatti ergaa turte. Innis jabaadhu hojjedhu jajjabeessatuma ture. Isaan booda micoon sun waggaa 6 ishii hojjettee karuma isaatti ergitee hin tarkaanfannee guddanne oduma jettee aamlee qabachaa jirtu. Namni kamiyyuu kaa biyyaa ba'uun guddachuudhumaa fi gaaf kaanitti inni guddinni kaa akkuma beekamu tokkoffaa asirratti odoon gara ishiitti warra wantinish kanan dubbadhe fixini guddinni karaa baay'eedhaan jira obboloota koo. Nuti gaafa hin guddanne jenne namni gannu deebisee nu cabsu jira. Nuti immoo gaafa dadhabnu namni nu kaasus jira. Guddinni nama tokkoon nama lamaan bichaa yoo taane karaa tokkoon karaa lamaan bichaa yoo taane karaa baay'eedhaan. Gaafa micoon kun waggaa 6 mana madaamii kontiraataa teessee dadhabdee uffistee dadhabee odoon jedhin jireenya koo borii sakkaadha jettee uffiste odoon uffisin jireenya koo borii sakkaadha nan jabadha boru nan guddadha boru galeen jiraadha jettee of jajjabeessitee waggaan 6 namni argaa jiru kun hin beekne jechuudha. Waggaan 6 xiqqaa miti argaatuma jira jechuudha. Bolli ormaa amma ulfaatu ifannaa dararaa ammamii akka qabu argaa jira jechuudha. Waggaan 6 xiqqoo miti baay'eedha jechuudha nuti. Maaliif qormaata baay'eetu jira waggoota kana keessatti. Dadhabbii baay'eetu jira. Dhukkubsata baay'eetu jira waggaa kana keessatti. Ishiinis garuu waanuma hunda dandeessee waggaa 6 san xanaqaxxee qarshii waggaa 6 san asii sarratti argite jechuudha. Inni hoo maal godhe gaariidha. Gaaf tokko teestii barreessuuf barreeffama miseejii barreessee fi namaan biraa tureetti ergee akka ishiin hin rifanne goone inni jechuudha. Qaxxatuma barreeffama barreesseef maal jedhee yoo jettanis ani fuudheen jira. Kanaan booda ani ibsii waliin abdannu nan argattu jedhee barreesseef. Achumaan sim jettee natti qalladaa akkamitti fuudhanaan jedhettee oduma sim jettu gaafa kaan sargiisaa kan daggafate
mushurraa isaa wajjin itti argu. Yaa obboloota koo ishiin kana hunda argitee baay'ee itti dhagahame jechuudha. Baay'ee humnaa oli. Mee hasaaba asnuuti abbaan manaa ishee harka ishiitiin biraa baatee yoo har'a qarshii ishiin itti ergitu dadhabbii ishiitiin inni man jireenya isaas takakkalee gaalaan biraatti galu baay'ee ulfaata jechuudha. Mee ilaala waggaa jaadrasii isatti dadhabdee ishiin amma anaafumaan godhinaa jette. Namni anaafumaa godhuun barbaadu waaqayyoon manaa kadhatanii garuu jette dhugaa. Wanti seenaa guddaa natti ta'e shamarran keenya baay'ee biyya ormaatti hambisee har'a galle boru galleedhanii batalee aniyyuu namni gaala qabadhee biraa bahe namni akkana na godhe jaalallee isaanii qabatanii maal akka ta'u haa baran jette. Jaalalleen akkam akka nama godhu anirra itti namatti daarii kiyyaata akkana na godhe. Kanaaf obboleettiin kuni amlee ishii cabe dhugaa. Inni ishiin an dadhabde kan uffistee shinti beetii namaa dhiqxee gibbii namaa oo'an xaraddee dadhabdee uffistee birrii waggaa jaha harkaa nyaatee fixee inni ofiisaatii gaalatti galeedhe ishiitti. Ani wanni immoo achitti na ajaa'ibe waan tokko jira. Innis maaloo jettanii ishii amlee ishee erguudhaaf odoo hiriyoota ishii tokko wayin hiriyaasaa tokko itti ergee suuta itti himame waan inni garuu sammuu shirree akka jeeqamu barbaade jechuudha. Sammuumti shirree akka jeeqamu barbaade dhaqeetuma ofiisaatii dafeetti akka ishiin amlee ishee akka gizee tokkoon cabu godhe namni kun jechuudha. Tokkoffaa qarshii ishii jalaa fixee nyaatee akka barbaadetti tasnaanneetti niitii fuudhee lammata immoo muudidhuma sammuu ishiitti firree eegumsa hin goone finne dhaqeetuma ofuma isaatii itti meechuudha. Namni silaa odoo nama ishiidhaaf yaadu ta'ee innuu namni iddoo gurgurreen jiru iddoo gurguree waan akkasii keessa yoo galee jiraate akka ishiin hin jeeqamne gola ormaa jirti biyya ormaa jirti jedhee akka ishiin hin jeeqamne ragaa jedhee wayin hiriyoota ishii keessaa wayin hiriyaasaa keessaa nama tokkotti ergee suuta namatti hima inni garuu mooraalii sammuu ishiitu waan hin barbaanne jireenyuma ishii waan jibbeef natti fakkaate dhageetumatti jechuudha. Waaqayyo haa galatu. Ishii mooraalii ishiis dadhabaa ta'us haartus boochus maal jettus jirti. Isaalbaan ishiin hojjetattee fiddi. Kanaaf obboloota koo waanuma hundarraa of eeggannu. Waanuma hundarraa of eeggannu. Bara kanaa bara birrii namni jaalatu malee bara namni nama jaalatu miti. Wanti hundumtuu faayidaadhaaf ta'aa jira bara kana jechuudha. Faayidaadhaaf nama barbaadaa jira dhalli namaa. Maaliif inni amma niitii isaa kan gaa'ela isaatii fuudhee tidaariidhaan itti qabate ishii dhiisee wanta akkanaa hojjechuu isaa hin ulfaata ture. Odoo beekee nuuf jettee biyya ormaatti dadhabdii nuuf jettee biyya ormaatti dararamte jechuu danda'a ture. Garuu inni yaadi isaa waan akkan keessa hin jirreef mooraalii ishee akka tuqutti iyyuu itti himuu danda'e. Kanaaf hundumti keenya dhugaa batilee shamarran adaraa of eeggadhaa. Nama wajjin haasoftan tokko hubadhaa eenyummaa isaa baraa maalummaa isaa laalaa. Innaatti argitanis qarshii keessan hunda miti. Amma isa ga'u gargaarsa isaatiif yoo ta'e amma isa ga'u itti ergaa. Kanarraan kanaaf boru fudhattaniitu maladhu. Dhugaa isinitti mayeessanuu natti asin jechuudha. Borus gara isaatti gaafa makamtan fudhattaniitu maladhu. Kanaaf of eeggadhaa please. Maaliif nuti asitti gaafa dadhabne asii baanis biyya gaafa gallis boqonnaa hodhamne dadhabbiin keenya dadhabuma lammata biyya ormaatti deemne jechuudha. Har'a garuu yoo of eegganne har'a garuu yoo haala ilaallee of eegganne waan hundaa gabaabidhaan goone borus biyya ormaa kanattis deebi'uu irraas of qoxxumne haarirraas yaada sammuu keenyarraas of qoxxumuu dandeenya jechuudha. Har'a garuu yoo of hin qoxxumne har'a garuu isuma jaalannenne haasawa inni bilbilaan nutti haasa'uuf haasaa inni sii du'e sii ka'e jedhu isumarratti yoo kuftanii isumarratti yoo kufne boru kufiitiin keenya nu biraa nafu. Har'a garuu of laallee of amansiisnee yoo dhaabbanne borurree dhaabbachuu dandeenya.
Kanaaf hundumti keenya of haa eegnu isiniin jedha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kana keessaa waan tokko hubattan jedhee abdii fi amantiin qaba. Maaliif dhugaa miceetti haasa'uun nama dhiba jechuudha. Baay'ee nama rakkisa. Kanaaf viidiyoon koo kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Waroonni maatiin antanis maatii koo taasisaniin jedha. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Waaqayyoon koo isin haa eebbisu. Viidiyoon biraatiin hamma walitti deebinutti horaa bulaa.